Shalom qulqullootaa nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagalee waaqayyoo Phexros 1:15 irratti inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo fuuldura isaatti akka nuti qulqulloota taanu barbaada. Isaaf qulqulloofnee akka jiraannu barbaada. Dura isaatti saba qulqullaa'aa akka taanu barbaada Waaqayyo. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Akkasumas lakkoofsa 16 irratti inni caafata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'aa jedheera. Waaqayyo ofii isaatii qulqulluu waan ta'eef nus ilmaan namootaa isaaf qulqulloota akka taanu barbaada jechuudha. Qulqulloofnee dura isaa akka deddeebinu barbaada. Cubbuu kamirraa adda baanee dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccannee birmaduu baanee Kiristoos wajjin qulqulloofnee bara baraan akka jiraannu Waaqayyo kana nurraa barbaada jechuudha. Itti dabalees Waaqayyo seera Leewwotaa 11:44 irratti ani Waaqayyo gooftaan keessan ani qulqulluu waanan ta'eef isinis of qulqulleessaa qulqulloota ta'aa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Of qulqulleessaa qulqulloota ta'aa. Uumama lafa irraa munyuqu. Kanaanis namummaa keessan hin xureessinaadha. Uumama lafarra munyuqu kanaan namummaa keessan hin xureessinaati maal ta'a? Qulqulluu ta'aa jedhee nutti hima jechuudha. Akkasumas lakkoofsa 45 irratti jechuudha Leewwii 11:45 irratti ani Waaqayyo isa gooftaa isiniif ta'uudhaaf biyya Gibxiitii isin baasedha. Kanaaf ani qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo keenya qulqulluu akkuma ta'e nus immoo adeemsa keenya hundumaan dura isaatti qulqulloota ta'uu qabna jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Leewwii 27 irratti immoo kanaaf ani Waaqayyo gooftaan keessan waanan ta'eef adda ba'aa qulqulloota ta'aa. Adda ba'aa qulqulloota ta'aa. Hin makaminaan jechaa jira Waaqayyo jechuudha. Adda baanee isaaf akka jiraannu barbaada. Adda baati maal ta'a? Qulqulloota ta'aa jechaa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Adda baati qulqulloota ta'aa jechaa jira. Maalidhaaf? Kanaaf ani Waaqayyo waanan ta'eef adda ba'aa qulqulloota ta'aa. Jechi qulqullaa'uu jedhu adda ba'uu jechuudha. Qodaan tokko qodaa aannanii yoo ta'e aannaniif akkuma adda ba'u qodaa aannanii sanatti waan biraa ittiin naqan. Akkuma sana saba Waaqayyoos Waaqayyo qofaaf jiraachuu qaba. Sabni Waaqayyo qofaaf jiraachuu qaba jechuudha. Akkuma kana Leewwii 19:2 irratti guutummaa Israa'el waldaa Israa'elitti dubbadhu jedhaan Museedhaan. Isaaninis Waaqayyo akkana jedha jedhiitii dubbadhu jedheen. Ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo maal ta'a? Qulqulloota ta'aa. Waaqayyo inni nu yaame qulqulluu waan ta'eef nus qulqulloota ta'uu qabna jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eeyyeen cubbuu karaa Addaam nurra ture karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiqannee miiccannee birmaduu baane. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo keenya inni qulqulluu akkuma ta'e nus immoo maal ta'uu qabna? Qulqulloota ta'uu qabna jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Anarraa kan barbaadu Waaqayyo kana. Sinirraa kan barbaadu Waaqayyo kana. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa jedhee Phexros 1:15 irratti dubbata jechuudha. Kan nu yaame maalidha? Qulqulluudha. Isa qulqulluu santu nu qulqulleesse. Yesuus isa qulqulluu santu maal godhe? Nu qulqulleesse. Dhiiga isaatiin miiccee birmaduu nu baase. Nus dhiiga isaatiin miiccannee bilisa baane. Dhiiga Yesuus Kiristoositiin miiccannee bilisa baane, birmaduu baane, hin fayyine, jireenya bara baraa arganne, qulqulloota jedhamne, qajeelota jedhamne. Duraan kana qabna hin qabnu cubbamoota turre duraan. Cubbamoota kan turre Kiristoos Yesuus qajeelota nu taasise. Qulqulloota nu taasise. Nurraa kaase maqaa keenya isa duraanii. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya bara baraa arganne qajeelota taane dura Waaqayyootti fuula Waaqayyootti lakkaawwamne. Eebbifamaa sheer godhaa, laayik godhaa.